mooyyaalee netoo nafiin booranaa fi garrii walitti fiduudhaan hin dhaabbanne waliin mari'achuun hiikuudhaaf yaaluun hin dhaabbanne guyyaa tokkollee yoo ta'e hojjetamuu qaba hanga fala argatutti garuu dubbii sana duuba jiru immoo sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Dhimmi mooyyaalee rakkoo daangaatti hiikkachuu qaba. Poolitikaa baay'eetu hojjetamaa jira waan ta'eef achi keessatti dhimmi mooyyaalee dhimma booranaa qofa miti dhimma Oromoo guutuuti. Dhimmi mooyyaalee dhimma ajandaa booranaa qofa otoo hin ta'in ajandaa Oromoo mootummaa naannoo Oromiyaa ta'e bishinaan hojjetamuu danda'utu irra jiran. Rakkinoonni baay'een lafarra jiran waan baay'eedha. Waan ta'eef kana bifa kanaatiin yoo ilaalle gaarii ta'a jedheen kanan laalu. Kan biraa kana walii wal qabatee wanti hubatamuu qabu. Rakkoon naannoo Somaalee ni hiikkanne, rakkoon asii ni hiikkanne, rakkoon daangaa ni hiikkanne kan jedhu hin dubbatama. Dhugaadhaa iddoo tokko tokkotti dhimmi daangaa iddootti ni hiikkatiin hin jira. Garuu rakkoo kana hundaaf kan nu saaxilaa jiru dhimma daangaa miti. Kan hubatamuun irra jiraatu. Daangaa jedhamee kan odeeffamu ummata Harargee fi yookiin ummata Somaalee fi Oromoo gidduu jiru mataasaa fudhannee ilaalle rakkoon kun baay'eensa rakkoo siyaasaati malee rakkoo daangaa rakkoo lafaa miti. Rakkoon lafaa iddoo jirutti hin jira. Rakkoon Cinaaksan rakkoo daangaa miti. Rakkoo gosaati. Rakkoon Baabbilee rakkoo daangaa miti rakkoo gosaati. Rakkoon daangaa iddoo jiru hin jira. Bordoddeerra lafti hin xumuramiin hin dhumiin hin jira. Hiikkachuu qaba. Liiban irratti rakkoon daangaa hin jira hiikkachuu qaba. Lixa irrattis bakka lamaan sadan tokko kan hin caalle. Haroo Limmuu bakka jedhamtu, Yaa'a Masaraa bakka jedhamu, lixa Wallaggaa keessaa fala waliin haa keenyu jennee kan qabanne kaan rakkoon daangaa iyyuu hin jiru. Poolitikaadha namni baruu kan qabu. Gujii fi Geediyoo gidduu, Gujii fi Burjii gidduu, Gujii fi Amaaroo gidduu rakkoon daangaa hanga kana waraanatti nama geessu hin jiru. Amma nani beekutti. Wanni akkasii duruu turee jira. Yeroo yerootti daangaa daangessuudhaan hiikamaa dhufe malee bal'achaan dhufne rakkoonsa sana miti. Rakkoon daangaa haa fakkaatu malee Oromiyaa tasgabbii dhowwuudha. Oromoo tasgabbii dhowwuudha. Dhimmi isaa dhimma siyaasaa jennee ilaaluun barbaachisaadha waa'ee daangaa irratti. Hojii manaa assaayimentii yeroo hunda Oromiyaadhaaf laachuudha waa'een daangaa. Malee dhimma daangaa lafaa miti. Lafti yoomuu ajandaa nuu ta'uu hin danda'a. Borus waan daangessineedhaaf nurraa cituu dhiisuun mala. Dhiisaa isin daangaa magaalaa walakkaa keessattuu warra waraana jira bar magaalaa Oromiyaan bushu keessattuu isa daangaa irraa dhiisaati. Giddugala biyyattii keessatti mataasaa nurraa nafu. Haa ta'uuti garuu hamman ani hubadhutti rakkoon guddaan hamma kana ga'u sababa lafti daangeffamuu dhabee daangaa walii wal qabate ton ta'een dhimma siyaasaati. Ajandaa siyaasaati. Waan ta'eef dhimmi kun yoo sirriitti hubatame gaarii ta'a jedhee taniin kanan laalu. Kanas ta'ee dhimma siyaasaas ta'ee hamma yoomiitti nuun nu jeeqaa nu rakkisaa deemuun irra jiraata rakkoon kun. Isa laaluun qabnu mootummaa naannoo Somaalee waliin isoo ta'e marii bal'aa taasisne uummatas walitti finnee waliin walitti dhufee waliin mari'atee rakkoo isaa hiikuu jalqabee jira. Harargee irrattis addatti kan laalamuu qabu dhimmi guddaan hojii guddaa barbaadu dhimma mooyyaaleeti. Mooyyaalee irratti siyaasa bal'aadha kan gaggeeffamaa jiru. Konfiliiktii salphaa ta'e miti kan gaggeeffamu. Sun bishinaan karoora cimaadhaan hojjechuu barbaada. Kana bal'inaan asirratti kaasuu hin barbaadu. Abbootiin gadaa Booranaa sirriitti hin beeku mari'annee jirra waan ta'eef dhimma sirriitti hojjetamuu qabu. Dhimmi mooyyaalee. Oromiyaan international gate balbala addunyaatti baasu qabaachuun irra jiraata. Lixarrattis haa ta'u, baharrattis haa ta'u, kibbarratti qabaachuun barbaachisaadha. Maaliif? Ammaan booda xiyyeeffannaan keenya hojiin keenya misoomoo jenne daldala. Daldalli keenya guddaan jiru keessaa tokko karaa kibba kanaan kan qabnu wanta baay'ee hojjenne.
jireenyi Booranaa horsiisee bulaadha, beellada qaba, gabaa garuu hin qabu. Booran yeroo hunda beellada gurgurachuudhaaf Finfinnee ilaaluun irra hin jiraatu. Moqaadishoon isaaf gabaa ta'uu danda'uu qaba, Naayiroobiin isaaf gabaa ta'uu qaba, Mombaasaan isaaf gabaa ta'utu irra jiraata. Finfinnee dhufuur Moyyaalee kaasee hanga Isooloot Marsabeet guutuun kan Booranni keessa jiraatu akka barbaadetti keessatti hojjechuu danda'u hin barbaachisa balballi sun. Waa biraaf itoo hin ta'in daldalaaf jireenya jiruu Booranaa geeddaruudhaaf